Qaamoleen nageenyaa naannoo Oromiyaa hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti erga bobba'anii oolanii bubbulaniiru. Keessumattuu poolisiin idilee, milishaan naannoo Oromiyaa, gaachanni sirnaa, riphee lolaan Oromiyaa fi akkasuma humni addaa Oromiyaa hojii sakatta'iinsaa irratti bobba'aniiti kan argamu yeroo ammaa kana waggoottan muraasaan dura jechuudha. Humni addaa naannoo Oromiyaa fi akkasuma qaamolee nageenyaa biroos dabalatanii hojii sakatta'iinsaa kanaan ammoo bu'aaleen qabatamaanis argamaa kan jirudha. Kanuma irratti godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wanciittis jechuudha. Akkaataa hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa sakatta'iinsaa nageenya naannoo isaanii eeggachuu danda'amu irratti konferensiin nageenyaa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wanciitti taa'amee jira. Riippoortarri keenya Lissaanuu Mirreessaa kan qopheesse Muhammad Kadiir akkaataa nutti isiniif dhiyeessa daawwadhaa. Hawaasni yaaddoo fi sodaa nageenyaa tokko malee bahee akka galuuf oomisha ofii fi biyya isaa kan guddisuu danda'u nageenya amansiisan yoo jiraatedha. Nageenya akka mirkanaa'uuf immoo hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti gaheen abbootii gadaa, maanguddoota biyyaa fi qooda fudhattootaa iddoo guddaa qaba. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wanciitti konferansii nageenyaa gandoota aanichaa hunda hirmaachise isin biraan geenyaa nu waliin tura. Aanaan Wancii badda daree yoo taatu iddoowwan turizimii daawwatamu hedduu of keessa kan qabduu fi sabaaf sablammoonni hedduu jaalalaa fi kabajaan kan keessa waliin jiraatanidha. Ji'oota sadan darban dura humni badii shanee gandoota aanichaa muraasa keessa socho'uuf yaaltus yeroo ammaa kana hojii qindoominaan hojjetameen kaayyoon isaanii jalaa fashalaa'uu danda'eera. Opereeshinii qindaa'aa marsaa lammaffaa gaggeeffameen milkaa'inni guddaan argameera. Gandoota baadiyyaa 23 fi magaalaa 3 walitti 26 qabnu keessatti ganda tokkoon alatti yeroo ammaa kan waliigala isaa irratti opereeshinii gaggeessuudhaan jarri kun madheen isaanii akka iddoo sanaa ka'u taasisaniiru. Kanaaf uummanni aanaa kanaa tumsa gootanii fi qaamolee nageenyaa tumsa godhaniif galata guddaa galchuun barbaada. Konferansii marii nageenyaa taa'ame kanaanis hawaasni gocha dararaa fi miidhaa shaneen uummata irraan geessisaa turte balaaleffataniiru. Oromoo marrimaanii rajjataniiti Oromoo dhaabachuun kuma 50 fidi, kuma 100 fidi, kuma 150 fidi. Mirga dhala namaatiif yoo dhuguma kan dhaabbatu ta'e Oromoo nyaachatii miti. Kan sabaaf falman. Numa keessaa ba'ee dhaluma keenya obbolootuma keenya ta'ee innaa deebi'ee dhaluma Oromoo irratti immoo deebi'ee dhiibbaa guddaa uumee Oromoo nyaatu Oromoon akkanatti bilisan baasan. Hin qabsaa taanan karaa adda dureedhaan asis dhaabannee mirga keenya wanti falmuu nu dhoowwumtuu hin jiru. Wanti daangaas qabu hin jiru. Dukkana dayeeffatanii wal miidhuun, wal qocholuun omaa bu'aan buusu. Bu'aan buusu. Amma inni kaan ennaa qabamee mana hidhaatti rakkatu. Inni kaan ganzaba isaa dhabee ennaa rakkatu. Eessaa nutti dhufe diina isa kami jennu. Yoo dhibamanii garaa keessa dhibeen namatti dhalate maal godhu giddii hospitaala dhaqaniif baqaqsiisu jechaadha. Akkuma sanaa ta'uudha. Rakkannaan asum garagalchee ofiin of fattashaa jedhee isum keenyaa isa keenyatti ajaje. Hin tolaaree dhiiga olii yoo ganna qallafee olii yoo cabsan maali yoo gaabbine nuti manguddoome gumaa dubbanna dhugaa dubbanna gumaa dubbanna nama walajjeese walitti araarsin harka walitti kennisiifnee fira taasifna. Biyya abbaa gadaa jechuun maalin abbaa gadaa jechaan beekumsa beekaa addunyaadhaa ta'e. Seera abbaa gadaatti deebitanii harka kennattanii yoo kaleessa dogoggortan har'a yoo araaratti deebine maaltu bada? Shaneen maqaa Oromoo dayeeffachuun uummata Oromoo miidhaa, ajjeesaa, maallaqa saamaa akkasumas bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii fi manneen barumsaa gubuun Oromoof qabsaa jechuun soba waan ta'eef humna kana of keessaa balleessuuf qaamolee nageenyaa waliin kan hojjetan ta'uus himaniiru. Dhaabbilee barnootaa, waajjira gandaa, dhaabbilee fayyaa fi maayibaasiiwwan FTC muraasa irrattis miidhaa kan geessan ta'uu isaati. Kana qofaa miti hawaasa diinagdeen kuuf xinsammuu isaa akka nagaa hin arganneef haadha manaa fi ijoollee maatii biratti gudeeddan raawwatameera. Murni gantuun abaaboo shanee jedhee ofii moggaase kun uummata keessa dhokachuudhaan karaa eegaltuutiin magaala cittuu seenuudhaan waajjira mootummaa irrattis yaalii adda addaa taasiseera. Caakkan bu'aan buusu meeshaa dullachaan eeggatu harkaa fuunee yoo ittiin walajjeefnen tolaa. Hin tolu. Dargaggeessa keenya simboo timirtiin tamaarsifnu kanaa miti. Qotachuu, dhaabbachuu, tamaaruu, nagaduu tamaarsifnu. Yoo isa tamaara irra guddina ta'a. Meennum tangafa taatee kaate waaqa sodaadhu, lafa sodaadhu, bara sodaadhu harka kennadhu.
Harka waa kennatte mangistii too dhufte wajjin teessee ota daraddarte barcumati qabdu gubbaa teessetu hojjatta nu gargaarta. Yoo isa dhiiftee uummata kana rakkifte halkanii guyyaatti halkan karaa ciisu dhabee guyyaa karaa deemuu dhabeen tolu. Mootummaa Oromoo bilisa baasuuf uummanni Oromoos dhaabbatee dhamaatiidhaan qorraan bokkaadhaan dhaabatee waraqaa filannoodhaan filatee dhaabbateedha jechaadha. Carraa arganne carraa mootummaan wanta haddaa waan ajaa'ibaa Itoophiyaa keessatti gochuuf wanta guddaa hojjete karoorfate kan diinni beekee uummata harkaayis mootummaa harkaayis buusuudhaaf carraaqe. Abbootiin gadaa dubbifne tokko tokkos gocha shaniin hawaasa irratti raawwachaa jiru dogongora ta'uun eeruun karaa nagaan mootummaatti akka harka kennatanis dhaamaniiru. Aanaa wancii gara kibbaatti gara kaabaatti fi aanaa ammayyaa irratti wanta hojjetamaa jiru kun baay'ee suukanneessaa fi baay'ee rakkisaadha. Inni kun maa'inni waan qabeenya uummataa, qabeenya dhuunfaa, qabeenya waan ta'e kun kana barbaachisaa kana fidiidhaan kun kanan si godhaa kana ta'iidhaan sodaa guddaa keessa naquudhanii qabeenyi uummataas qabeenyi dhuunfaas fakkeenyaaf akki xaa'oo akki maalii akki waajjira tokko tokko gara aanaa ammayyaa fi eenyunnaa laalamu waan guddaa barbaada'ee jira. Waan guddaa sana irratti immoo itoo uummanni naannoo sana akkuma ta'etti uummata biraatiin waliigalee uummata ollaa jiruun aanaatti waliigalee jedhee waan akkuma salphaatti waan raawwatu natti fakkaata. Uummatumatu immoo of kennuudhaan rakkoo kana fide jedhee yaada. Isa kanaafis immoo rakkoon tokko dhalate jedhanii callisanii taa'uu ta'uu rakkoo dhalate furmaatumaan akkama jedhee kennuun uummata ollaatii walii galuun manaa walii galuun barbaachisaadha jedhee yaadan. Hin balaaleffanna malee sirriitti humnaa walitti sammuun keenya rukutamee namni sangaansaa gurgurame namni akka boojii duratti kan jedhan booji'anii fe'anii iddoo isaanii geessanii kan jedhan bulchaadhum keenya amma bulchaa ganda keenya. Otoo inni iyyuu otoo inni maal jedhu fuudhanii deemanii ilmoo isaa torban tokkoon ga'anii kan jedhanii kan sirriitti nu gubee nu jedhu hin balaaleffanna sirriitti. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu aanicha keessatti hojjetameen miseensota shanee irratti tarkaanfiin kan fudhatame akkasumas meeshaalee waraanaa seeraan alaa to'atameera. Hojii hojjetamaa ture keessatti shaneewwan hedduu irratti tarkaanfiin fudhatame keessattuu boruma kana aanaa ammayyaa keessatti nama shanee 58 akka ajjeefamtu taatee jirti. Shanee ajjeesuu qofa mitiitti immoo 13 madooftee akka ishiin iddoo kanarraa baqattee adeemtu taasifamee jira jechaadha. Sanaasittis hin dhaabbanneeti keessattuu aanaa kanatti immoo konferensii kanaan wal qabate konferensii kanaan duratti hojiiwwan hedduu hojjennee jira jechaadha. Shaneen torba harka kennattu ishii kan qabuudhaan ishii kan harka kennattu ta'ee jira. Rakkoon nageenyaa kanaan dura ture sun yeroo ammaa kana kan fooyya'e hawaasni kun nagaadhaan bahee galuu kan jammare hojii misoomaa isaa hojjetachuu kan jammare yoo ta'u qaamoleen rakkoo nageenyaa uumaa turan keessumaa hidhattoonni ABO shanee seeliin isaanii sadarkaadhaan gurmaa'anii jiran sun yeroo ammaa kana to'annaa jala oolchaa jirra. Inni kaan immoo harka isaa dhufee ofii isaatiin badii kaleessa keessa ture irraa baratee harka isaa kennachuus kan eegalee jira. Uummanni diina jedhee afaan baasee dubbachuu danda'eera. Diina irratti tarkaanfii fudhachiisuu danda'eera. Diina irratti eeruu kennee qaama nageenyaa duukaa bu'ee fuuldura dhaabbatee akka qaamni nageenyaa diina rukutu taasiseera jechuudha. Kana malees mandhee shanee loojistikii fi birriin qaamolee deeggaraa turan to'achuun seeratti akka dhiyaatan ta'eera. Ganda 26 qabdu keessaa ganda tokkitti qofatti galchinee jira jechaadha. Shanee harkaa baafnee yeroo ammaa kana caasaas deemnee ijaarree milishaan akka duriitti deebi'ee ijaarame har'a waan argamu kana milishaan badhaasaaf qaqqabee jira jechaadha. Kanaaf hojiin akka qaama nageenyaa kanatti hojjetamaa jiru poolisiidhaan hojjetamaa jiru. Riphee lolaanis farra riphee lolaa poolisii keenyadhaati. Isaan faana taanee milishaa faana taanee hawaasa bal'aa ijaarree hojii amma hojjechaa jiru kanaan bu'aa bu'uunsaan dhufee konferensii nageenyaa kanas qopheessinee jira jechaadha. Garuu isin waan tokko taatanii nu cina dhaabbattaniif waan qaama nageenyaa bal'aa isinii kennineef miti. Isinitu nu deeggare, isinitu qaama nageenyaa ta'e. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti keessaa baane waan ta'eef hojiin nageenyaa kan qaama tokko qofa otoo hin taane hunduu yoo irratti hirmaate galma ga'uu danda'a waan ta'eef hawaasni akkuma ammaa gahee isaa bahaa jiru fuula durattis cimee irratti hojjechuu qaba. Uummanni kunii fi qaamni nageenyaa tokko ta'uutu irra jiraata. Mootummaa sintu gannutti gadhiise jedhamee wanti ka'e sun sirrii miti.
uummata keessa dhokachaa turte. Shaneen humna qabaattee uummata qaama nageenyaa keenya dhaabbattee waraanaan kan rukuttee ofirraa itti fitotoo hin ta'in hawaasa kana keessa tashlu kolloktee hawaasa kana keessa dhokattee rakkoo uumaa turte. Dawsaa fi kan ture uummata kanadha. Uummata kanarraa wanti eegamu ammaan booddee qindoominadha. Qindoomina qaama nageenyaa faana qaama nageenya sadarkaa gandaa jiru milishaasaa faana jechaadha. Qaama nageenyaa aanaa jiru faana ta'uudhaan qaama nageenya sadarkaadhaan jiru hunda faana waliin ta'uudhaan yoo hin qindoomne ta'e ta'ee jiraata. Hojii bal'aa hawaasa bira jira jechaadha. Hawaasa jechuun kottee qaama nageenyaati, gurra qaama nageenyaati, kan qaama nageenyaa hojjechiisuus danda'u, kan qaama nageenyaa tarkaanfiillee diinarratti fudhachiisuu danda'u hawaasa waan ta'eef inni guddaan hawaasni kun wajjiniin taanaan, hawaasni kun poolisiin hankooti jennaan, hawaasni kun qaamni nageenyaa harka diinaa keessaa afaan diinaa keessaa na baasuu danda'a jedhee hawaasni nu wajjiniin taanaan ammallee qaamni nageenyaa hojii guddaa hojjeteetu hawaasa kana akka inni gara misooma isaatiitti, akka inni gara nageenya isaatiitti, akka inni qabeenya isaa ofii isaatii irratti ajajuu danda'u, akka diinni qabeenya isaa irratti hin ajajne gochuun hin danda'a jechaadha qaamni kun. Miseensonni shanee karaa nagaatiin harka kennatan dubbifne tokko tokkos kanaan dura gowwoomfamanii gara shaneetti makamuu himuun amma garuu gocha shaneen raawwachaa jirtu sirrii waan hin taaneef nagahaan hawaasa keenyatti makamuu filanneerraa jedhu. Tasfaayee Tasammaa nama jedhamutu na waame kottu iddoo kanatti naan jedhe. Shumanan dhaqee gaafa dhaqee isaan argeen isaa wajjin haasa'uu jalqabe. Gaafa haasa'uu jalqabu maanni kaayyoon keessa maaliif deemtu gaafan gaafadhu nuti waraana bilisummaa Oromootii isiniif du'aa irraa isiniif baanee qabsoo jaalleen kaleessaa kan akka Taaddasaa Birruu Eebbisaa Addunyaa fa'aa itti du'an galmaan geenyaa naan jennaanan ani qabsoodhuma Oromooti Oromoodhuma abbaan jedhee nanis wajjin eegaluu jalqabe isaa wajjin qabsaa'uuf bakka Oromoodhaaf waan ta'eef kaayyoo hundumaa bakka garsanatti deebiseen isaa wajjin nan qabsaa'edha yaade. Naan isaa wajjininis kan socho'uu jalqabees naannoo ji'a 3 waan akkasiiti. Naan xiqqoo turee itti ilaalu kaayyoon jara kanaa saamicha ta'ee. Mata kiyyaa otoo hin beekin dogoggoree waan hin jiruuf waan keessa galeef hawaasa ganda koorraa kaasee Oromiyaatti dhiifama naa godhaa badii yakka godheen jira naa dhiisaa waan balleesse kana amma dhumaatti numaaraa Oromoon wal dhiisuu beekaa naa dhiisaan jedha. Xiyyiitii tokko tokko nu kennanii kana qabadhaatii irbuu galaa nuun jedhan waadaa nu galchisiisanii halkan balbalatti cufanii ofiidhaa deemanii gaafa jedhan iddasii guyyaa biraas deebanii dhufanii miseensa naannoo sanaatiif warra fardaan Finfinnee deeme 100 warra kaan 20 warra moo meeshaa galcheef 150 gaafataa turan. Kanaaf badii jara kanaan nutis argineeti irraa baramuudhaaf lubbuu keenya oolchuudhaan harka dhufnee kennanne waan ta'eef mootummaanis uummannis hawaasni keenya dhiifama akka nu gootan jenneeti haadha dhufnee boodatti waadaa galuu dhufne. Marii nageenyaa taa'ame kana irrattis keessummaa kabajaa fi gorsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shaafii Huseen ergaa fi kallattii gara fuula duraa dabarsaniiru. Ajandaan isaan qabatan ajandaa dhugaa, ajandaa saamichaa, ajandaa hannaa ta'uun tungaliniif dogoggoraan kan itti makate yoo jiraate ammas karri keenya badhaadha akkuma kaleessa haa galan abbootii gadaatti akka harkaa kennatan maanguddoota Oromoo kumaaf fitira jiru isaanitti harkaa kennatan karaa nagaatiin namni gaaffii qabu haa dhufu kun hin deebine namni jedhu yoo jiraate haa dhufu haa mari'annu. Kana bira darbee waraabessummaadha inni kaan waraabessummaadha. Daldalli maqaa saba kanaatiin gaggeeffamu garuu dhaabbachuu qaba. Oromoo ajjeesaa, Oromoo kolaasaa, Oromoo buqqisaa maqaa isaatiin daldalli siyaasaa gaggeeffamu garuu dhaabbachuu qaba. Akka inni dhaabbatu akka amma gurmooftanii kaatan kana cimtanii ollaa keessan cimsitanii ganda keessan cimsitanii akka waliigalaatti godina cimsuu akka waliigalaatti Oromiyaa cimsuun. Daldalli maqaa saba kanaatiin saba guddicha kanaatiin gaggeeffamu dhaabbachuudhaa qabaa jettanii karaa adda addaatiin wanti isin amma agarsiiftan kun dhugaa dubbachuudhaaf ergaa guddaadha waan ta'eef. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu aanaa Wanciitti hawaasaa fi qaamolee nageenyaan hojjechaa jiran aanaalee biroofillee fakkeenyummaa guddaa waan qabuuf cimeetti haa fufu jenna.